Man sunun amanama komandar akkam jette. Ha? Mormiidhaa miti bar komandar kun seera seera biyyattiin ittiin bultu. Qoy komandar amma waliin mormiidha. Amma isinummaan ministeera tokko gara ministeera biraa onu jijjiirtani nama bakka buuftaniiti miti. In buuftanii mi? Kan buufnu jira. Kan buufnu jira. Aga immoo nama bakka buuftaniinu halaafitan akka nuuf fiddaniin ministeera biran akka ministeeraatitti ministeera caalaa eeggamuu qaba namichi kun. Indagana akkamitti nama bakka osoo hin buufne akkamitti baanu hin jettan. Eenyu haa eegu namicha kana? Ajajni bahu ajajni seera qaba komandar. Yoo isin seeraan nu ajajjan seeraan hin fudhanna. Bakka amma isin halkan kanaan baa halkan kana lubbuu namaa hin nuggannee baanu. Dura lubbuu namaa kana eegatanii nu ramaddanii mi waggaa tokkoof kaas ture. Eenyu teeg halaafinna eenyu fudhata halkan kanaanu. Nu fudhata. Akkami fudhattan isin eenyu fudhata nu osoo hin taane qaamni nama fudhatuu sun beekamuu qaba. Amma kun bar dubbii dhugaa irra wal mormaa irra komandar nuti fudhataa osoo hin taane Ajjechuun baasii hin jennee miti. eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'a dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoof security'n biraa jijjiiramu security'n biraa bakka bu'eeti. Okko qaama mootummaatu dhimma kun komandar yani osoo kaddu'e boolla ol ba'eeti alaafinna tan akka kenname kana seera mootummaa cabsuuf illee mitan seera mootummaa ni hordofanii kabajas qajeelchi keessanis nu fudhas ni hordofas security man tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jedhan nama gatanii deemu maali? Animo bineensa jedhan nama gateen bahu hindu'a malee asitti bineensa jedhan nama gateen bahu. Ajaja seeraan na dhufen fudhaan ajaja oomin fudhedha ajaja karaa seeraatiin ni fudha har'a dhiisii borus. Kana caalaa wal kadhachuun hin jiru. Ambee jedhe komandar kadhaaf na kadhadhaadhaan jiru beekan ammallee. Kun seeraan haa deemnu akkuma tanaan dura dalagaa turtanii naa dalagaa olfaa naa daladhu ammas. Maal jenne? Kobbaa eenyuun bakka buusee ba'a?